kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoo Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyoo isiniin kan jaalatu hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii keenya akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii Gooftaan keenya uumaan keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galannii fi ulfinni isaaf haa ta'u. Maqaan giiftii keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam maqaan ishii ergamoonni qulqulloonni toloonni wareegamtoonni maqaan isaanii kan galatooman kan ulfaatan nuuf haa ta'an. Akka fedhaa fi jaalala Waaqayyootti barsiisaan Waaqayyoodha, gorsaan Waaqayyoodha. Guyyaa har'aa kana immoo barnoonni waliitiin ilaallu yookiin immoo waliitiin barannu kutaan salgaffaan karooraa fi bara haaraa jedha. Karooraa fi bara haaraa. እቅዳችንና አዲስ ዘመን keessuma bara isa tokko xumurre barri inni tokko gaafa dhufu ilmi namaa karoorota garaagaraa ni karoorsa. Karoorri karoorsin immoo inni mana hin qabne mana ijaarrachuudhaaf, inni baratu hin baranne barumsa barachuudhaaf, inni daldaalu daldaaluudhaaf, inni qotee bulu qotuudhaaf hin karoorsa. Keessuma karoorri bakka gurguddaa lamatti qoonnee ilaaluun nurra jira. Baay'ooliin keenya irra caalaan keenya karoorri nuti karoorsinu karoora fooniiti. Kanan hojjedha, sanan hojjedha, bara akkasii kana kanan hojjedha, bara akkasii kana keessa waan akkasiin godhadha jenneetu dursinee ni karoorsina. Maarree kiristaanni karoora malee jiraachuu hin qabu. Kiristaanni jireenya isaa karooraan gaggeessuu qaba. Haa ta'u malee garuu baay'ooliin keenya karoora foon keenyaa akkuma karoorsinu karoora lubbuu keenyaas immoo karoorsuun dirqama nurra jira jechaadha. Qulqullichi Yaaqoob ergaa isaa boqonnaa 5:15 irratti gaafa ilaallu bakka kana yoo Gooftaan eeyyame yoo jiraanne isa kanas isa sanas ni raawwannaa jedha. Yaaqoob boqonnaa 4:15 irratti ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ካኖረን ካስቻለን ይህንንም ያንንም እናደርገዋለን yoo Waaqayyo eeyyame isa kanas isa sanas hojjennaa jedha. Maatiiwwan Waaqayyo inni kun maalidha? Inni suni maalidha? Mee meeqan keenyatu immoo karoora keenya keessatti Waaqayyo akka nu eeyyamu, akka inni nu gargaaru, akka inni nu dandeessisu taasisa. Baay'ooliin keenya hin karoorsinaa. Karoorri keenya immoo irri caalaansaa karoora fooniiti. Akkuma foon keenya mana gaarii, konkolaataa gaarii, jireenya gaarii, beekumsa gaarii karoorsinu, lubbuun keenyas immoo karoora lubbuu hin barbaaddi. Bara kana keessa dirqama gaabbii galuun qaba jedhee karoorsa keessatti kan karoorsi eenyudha? Bara kana gara kawaalota garaagaraa deemuun qaba. Bakkeewwan qulqullootaa yookiin immoo ቅዱሳን መካናት የሚባሉትን ቦታዎችን መጎብኘት አለብኝ፣ ማየት አለብኝ፣ ገዳማትን መሳለም አለብኝ፣ ንስሐ መግባት አለብኝ፣ መልካም ስራ መስራት አለብኝ፣ አስራትና በኩራት አንድም ሳላስቀር ከማገኘው ነገር መክፈል አለብኝ ብላችሁ የምታቅሉ ስንቶቻችሁ ናቸው? ማቲወን ዋቀዮ ካሮሪ ፎኒን ክርስቶሲን መሌ ካሮርስኔ ፊጣን በኢንሰ ሂንቀብ
dhumni isaa gaarii hin ta'u, dhumni isaa bareedaa hin ta'u, dhumni isaa goolamni isaa waan dansa yookiin immoo misha ta'uu hin danda'u. Qulqullichi Yaaqoob garuu waa tokko nu barsiisa. እግዚአብሔር ቢፈቅድ ነው ያለው። yoo waaqayyo eeyyame jedhe ilaalaa, yoo waaqayyo fedha isaa ta'e jedhe ilaalaa, umurii qabnu irratti yeroo nuu kenne yoo nu eebbisa jedhe qulqullichi Phaawulos, qulqullichi Yaaqoob, yoo jiraachuu baanne ni hafa, yoo waaqayyo dursuu baate ni hafa, Kiristoos yoo nu gargaaruu baate, yoo nu dandeessisuu baate, yoo eeyyamuu baate jedhe. Maatiiwwan waaqayyoo jireenya keenya keessatti hojiin kamiyyuu fedha waaqayyoo akka ta'u immoo waaqayyootiin affeeruun, waaqayyootiin ka'umsa godhachuun, waaqayyootiin ka'umsa karoora jalqabaa godhachuun baay'ee barbaachisa. Yoo jiraanne isa kanas isa sanas hojjenna, isa foonis ni hojjenna, isa lubbuus ni hojjenna. Yoo waaqayyo jedhe, yoo waaqayyo eeyyame jechuun isaa baay'ee gaarii ta'uu akka qabuu fi raawwachuun akka ta'u qulqullichi Phaawulos ergaa isaa gara warra ummata Ibrootaa boqonnaa 6 irratti waaqayyoo yoo eeyyame isa kanas isa sanas hojjennaa jedha. Ammas eenyu yoo eeyyame, yoo waaqayyoo eeyyame, Ibroota boqonnaa 6:5 irratti, Ibroota boqonnaa 6:3 irratti yoo waaqayyo eeyyame jedha. Hundi isaa eeyyama waaqayyo malee kan ta'u hin jiru. Gargaarsa waaqayyo malee kan ta'u hin jiru. Fedha waaqayyootiin waan hundumaa akka nuti raawwannu, akka nuti taasisnu hubachuun hunda keenya irra jira jechaadha. Maatiiwwan waaqayyo barootaa fi karoora keenya, bara haaraa fi karoora keenya, barri haaraa fi moofaa akka hin qabne barnoota keenya kutaa 7ffaa 8ffaa keessatti ilaalleerra. Baricha garuu moofaa kan taasisuu fi barichi garuu moofaadha jennee akka dubbannu kan nu taasisu eenyummaan keenya kaleessaa achi keessatti gaafa madaalamudha. Bara isa Kiristoosin otoo hin beekinitti jiraanne, bara isa karaa Kiristoos irraa gorree itti jiraachaa turre, bara isatti yakkine sana, bara isatti balleessine sana, bara isatti cubbuudhaan kubne sana keessi barri sun moofaa kan isa taasise isadha malee barri haaraa fi moofaa akka hin qabne nutti hima. Ammas qulqullichi Phaawulos tokkoffaa Qorontos boqonnaa 4:19 irratti akkas jedha. Haa ta'u malee gooftaan yoo eeyyame atattamaatiin gara keessan nan dhufa. Warra of tuultota humna warra of tuultota immoo nan balaaleffadha malee jecha isaanii miti. ነገር ግን ጌታ ቢፈቅድ ፈጥኜ ወደ እናንተ እመጣለሁ፣ የትዕቢተኞችንን ኃይል እቃወማለሁ እንጂ ቃላቸውን አይደለም jechuudhaan wanti hunduu eeyyama waaqayyo akka ta'e maatiiwwan waaqayyo mee mana keessanii gaafa baatan, lafa fagoos dhiyoos gaafa deemtan, hojiidhaafis haa ta'u deemsa yookiin immoo imala gaafa eegaltan Kiristoos ati karaa koo dursi, Kiristoos ati karaa koo milkeessi, ati karaa koo eebbisi, yaadan ba'eefis milkeessi, nagaan na baasteetta nagaan na deebisi jennee meeqan keenyatu kadhannaadhaan eegale. Qulqullichi Phaawulos ጌታ ቢፈቅድ ክርስቶስ ቢፈቅድ ወደ እናንተ እመጣለሁ jedhe ilaala. karaa deemuun illee harka waaqayyo irra jira. hedduun isaanii ba'anii karaatti hafaniiru waan ta'eedhaaf hedduun isaanii imalanii imalli isaanii otoo hin milkaa'in karaatti kan hafan danuu isaanii jira waan ta'eedhaaf. maaliif warri Kiristoos malee karaa isaanii eegalan, warri qilleensarra xiyyaaraan deeman otoo hin galin
warri bidiruudhaan dooniidhaan markaban galaanarra deeman otoo lafa yaadan hin ga'in, warri konkolaataadhaan lafarra imalan lafa yaadan otoo hin ga'in, warri karoora garaagaraa karoorsan karoorri isaanii otoo fiixaan hin bayiniif karaatti kana fandanuu isaanii jiru. Imalli Kiristoos malee karaatti nama hambisa. Karoorri Kiristoos malee fiixaan bayinsa nama hambisa. Kiristoosin karooruu akka qabnu, karoorri keenya Kiristoos ta'uu akka qabu, waan qabnu irratti isa dursine, waan qabnu irratti isa dursisiisne, Kiristoos karaa keenya, hojii keenya, jireenya keenya hundumaa akka nu dursu dura isa beeksisuun hubachiisuun barbaachisaadha. Humna keenya gochuun qulqullichi Phaawulos ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን እችላለሁ jedha. Humna kan naa kennu Kiristoosin waan hundumaa nan danda'a jedha. Wanti Kiristoosin hin danda'amne hin jiru. Wanti Kiristoosin bira hin ga'amne waan hin jirreef በክርስቶስ የማይሆን በክርስቶስ የማይቻል በክርስቶስ የማይሰራ ነገር ስላሌለ ኃይልን በሚሰጠን በክርስቶስ ሁሉንም እንችላለን ማለት ነው ያለብን። ቅዱስ ጳውሎስ ያለ ክርስቶስ ማን ነው ሮጦ የሚያሸንፈው? ያለ ክርስቶስ ማን ነው ወጥቶ በሰላም የሚገባው? ያለ ክርስቶስ ማን ነው አቅዶ ያ እቅዱን መፈጸም የሚችል? ከሮራሳሰና ሆጀቹ ጥምሩ ከንደንደው ኤኙዳ ከክርስቶስ ውጪ ማን ነው ሮጦ ማሸነፍ የሚችለው? ማን ነው ታግሎ ማሸነፍ የሚችለው? መርታት የሚችለው ማን ነው? ክርስቶስን አለት ሎሌ ሞአቹ ከንደንደው በኤገሉ ከንደንደው ሆጀቴ ድሮሙ ከንደንደው ካሮርሴ ፊጣን በኡ ከንደንደው ኤኙዳ ይሰጀዱ ቤኩን ሁንደ ኬኛራ ጅራ ማሬጋ ጉያ አራከና በረሃራ ፊ ካሮራ ኬኛ ሰጀዱ በረሃራ ኬሰት ጋፈ ካሮርሽኑ ቶኮ karoora foonii akkuma karoorsinu karoora lubbuu karoorsu akka qabnu, lama karoora gaafa karoorsinu immoo waaqayyoon abdii godhanne, gargaaraa godhanne, jabina godhanne, irree godhanne karoorsu akka qabnu barnoota keenya kutaa salgaffaarraati waadanuu akka barattan, ergaa cimaa akka irraa fudhattan abdii guddaatiin qaba jechaadha. Kanaaf egaa kutaa kurnaffaa keessatti ammas karoorota milkoofnee fi karoorota milkaa'an yoo maal ta'e karoorri keenya milkaa'a, yoo maal ta'uu baate immoo karoorri keenya milkaa'uu dhiisa. Eegallee dhuma yoo fiixaan ba'uu dhiisuu hin jira. Otoo hin eegalin dhiisuu qofa otoo hin ta'in eegallee kaane inni hojjenne sun immoo karoora bu'aa hin qabne. Faayidaabis iqqir jechuu dandeenya. Kutaa kurnaffaatiin waliitiin ni ilaalla. Barnoonni keenya walitti fufiinsaa kutaa kurnaffaa itti fufa. Bara kana keessa waadanuu waliin barannaa. Isin immoo miidiyaa kana sheerii sabiskiraayibii gootanii hiriyoota keessan hunda bira akka qabuudhaaf laayik gochuun isinirra jira. Kutaan salgaffaa har'aatiif kanumaatiin nu gaha. Kutaa kurnaffaa barnoota biraatiin wal agarraa. Kan nu barsiise kan nu gorse waaqa abboolii keenyaaf galanni haa ta'u. Barri kun kan nagaa kan milkii akka nuu ta'uu fedha.